Qabdi waaw hedduu takka kwaalitiidha jechuudha hordoftoota kiyya akka albee fireechaa egaa fannoo isaati bakka takkatti dhufa itti duraan garuu garatu ture amma bakka takkatti illee dhufa yoo barbaadan garagaratti illee ni dhufa waaw maashaallah lala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa bultanii hordoftoota kiyya jaallatamuuf kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan dalagaa fi aan akkam isin jaana bira bareeda alhamdulillah isin biras bareeda akka ta'e abdiin qaba. Itti aansuun egaa hordoftoota kiyya har'aan tana akkuma argaa jirtan kana deebinee ittiin jirraa hundi keessanuu laayik sheer gochuu hin dagatina. Namni baay'een keessan simboo meeshaa bituu hin dhiiste warri jettan jechuudha. Ani meeshaa bituu hin dhiisne garuu namni gizee mara ji'uma ji'aan yookaan torbee yookaan guyyaa ordarii hin godhatu jechuudha nama hin bijatu ni beektanii saawusani malee meeshaa bituu hin dhiisne akkasumas meeshaa xiqqoo immoo viidiyoo godhaa hin jiru sammuuna kana jechuudha xiqqoo turee jira. Durban nama akkas tureera dhugaarbachuuf meeshaa kanatti meeshaa mana keessaa erga viidiyoo godhu dhiise haalli mana keessa jirullee bakka waan tokko biizii ta'eeti viidiyoo godhaan jiru jechuudha meeshaa xiqqaa jechuun baay'ina kan hin qabne malee dalagaatu jira firaasha fa'aa meeshaa bunaa wantoota kanneen viidiyoo godhaa hin jiru asfeetaa garagara akka namatti ergaa jira jechuudha hordoftoota kiyya garuu namoonni meeshaa nagaafattan meeshaa bituu hin dhiisne ni jira. Egaa itti aansu akkasitti akka hubattan abdiin qaba hordoftoota kiyya bituu hin dhiisne meeshaa kamuu yoo barbaadan isiniif bitaa ka hojjetamus taanaan ka bitamus taanaan jechuudha rakkinni hin jiru. Inni biraan mootu egaa hordoftoonni kiyya baay'een keessan aadistoorii garagaraa ilaaluudhaan meeshaan aadistoorii gochuu kallattii maansi biratti hin argamu moo hin argamu dhuguma akkasumatti argama warri nageetan uffata garagaraa ilaaluudhaan diriyaa garagaraa akkasumas meeshaa tokko aadistoorii ilaaltanii warri nagaafattan waan mana bira jiru aadistoorii godha jechuudhaan yeroo baay'ee bakka kamittuu immoo irrattis ta'ee waan garagaraati irratti yuutuub irratti illee kan yeroo tokko yoo biizii ta'u jechuudha viidiyoo waraabun gizee natti hin tolle suura irratti sagalee hidheeggadhiisa garuu meeshaan sun kaanamee irratti argamu jechuudha. Egaa akkasiin ijaa hordoftoota kiyyaa isinirraa badee jira yuutuubiin kee xiqqoo takkaan madaalamaa hin jiru isinis ilaalaa jirtanii ilaala hundi keessanuu laayikii sheer gochuu hin dagatina akkasumas mana kee keessatti illee nyaata garagaraa inshaallah isiniif hojjedha wala xiqqoo haala naan mijanne sanumaa fi malee dhiiseetii miti nyaatas ta'e hojii kiyya kamu daranuu itti fufee hin hojjedha malee hin dhiisu jechuudha warroon akka jettan. Kanaaf xiqqoo biizii ta'uu irraayin yuutuubiin akka dura isinitti deebi'u hundi keessanuu laayikii godhaa sheerii godhaa akkasumas yaada keessan barreessaa isin jaa kallattii malimoonni qabadee dhufe yeroo baay'ee aadistooriin godhaa ture fal'aanaa tana jechuudha fal'aanaa tanaa fi firmuuziin kun bakka kan dhufa maashaallah tabaarakallaa balee isinitti agarsiisaa osoo hin baniin dura immoo akkanumatti jira jechuudha maashaallah hedduu takka bareeddi maankaawwantu maankaa baay'ee takka kwaalitii taate waan hundaa firee jaajaa qabdi firmuuziillee akkanuma jira. Aadistoorii argitanii namoonni nagaafattan hamma kunoo balee isinitti agarsiisa jechuudha namoonni meeshaa barbaadan meeshaa kwaalitii dabiratti ni argattanii lakkoofsa kiyya asirraa fuudhuudhaan egaa lakkoofsa seef gootan booda karaa waasaappiitiin bittan jechuudha. Sanii booda waan barbaadan meeshaa orijinaalaa fi meeshaa kwaalitii dabiratti ni argattanii waaw maashaallah tabaarakallaa argattanii. Firmuuziin kun leetira 2 jechuudha. Hedduu bareeda bakka yoo akkanatti illee saarbisirra keessan foonni isaa namatti tola jechuudha. Dizaayinii isaa bareeda yoo barbaadan kanaan goosanii yoo barbaadan muluu bantanii keessi isaallee wanni qaba dhimbiibaa qaba jechuudha agartanii dhimbiibaa isinitti agarsiisa maashaallah tabaarakallaa dhimbiibtuu itti fayyadamuun isinirraa dirqamaa miti jechuudha kan akka dhimbiibaa qaba egaa dhimbiibdanii bogeessitan booda akka kuulatitti kun isinitti keessa keessanii itti qadaadda maashaallah waan bareedaadha jechuudha firmuuzii gosa hedduutu jira inni kunis baay'ee bareeda tokkoffaa guddaadha leetira 2 jechuudha. Eeshi tokko kana inni lama walirratti dhufa yoo barbaadan maatii keessaniis ta'e ofii keessanii meeshaa kaawwan wajjin orderii godhatu hin dagatina isiniin jedha waan hedduu bareeduudha. Kana wajji fal'aanaan tun immoo ani fal'aana dura kan mukaasan manaa qabu jechuudha. Kan ta'e kan mukaasan yookaan kaalluu garagaraa qabu inni garuu kan halluu garagaraa qabu sunu wal caalaa ani yeroo sadiitti jechuudha gizee hedduu sanitti isaan keessaa kan mukaa ta'e kan bareeda qaba kan qabannaan isaa mukaa jechuudha. Garuu suni kun immoo kanarra daran bareedaadha. Suni akkuma jirti ta'e kun immoo natti bareedee jennaan bitadheera jechuudha. Ofii kiyyaa jalqaba osoo meeshaa namaa biteessan bite bareeda ta'uu isaa dhagee jennaan namoota fal'aanaan ajajan kana bitaa fi jira jechuudha. Waaw maashaallah agartanii bakka maratti hin argamu garuu fal'aanaan kuni ani ajajaan fida waan ta'eef malee. Agartanii jechuun duraa beektanii garuu namoonni nagaafatan waan jirtaniif aadistoorii arganii nama hedduu nagaafate jechuudha.
namni gaafii keessan namni afurisa yoo na gaafate ana ulbaasee itti biratti deebisee jechuudha. Maaliif namoonni akkasii baay'een isaanii gaafii na gaafatu barbaadanii warri keessatti qabatan yoo jiraatan akka olii galatti jechuudha. Fakkeenyaaf kuni shuukaadha. Shuukaa fireejaa qaba. Maankaa sukkaara fireejaa qabdi. Waaw hedduu takka kwaalitii jechuudha. Hordoftoota kiyya akka isin dabalee. Inni biraa fal'aana gurguddaa fireejaa. Yoo dardartan hedduu takka bareeda bitee keessaa. Kuno albee fireejaa. Egaa meeshaan kun isin darbuu hin qabu jechuudha. Kun fannoo isaati. Feermuuzii fi kun bakka takkatti dhufa. Duraan garuu garatu ture. Amma bakka takkatti illee dhufa yoo barbaadan gara garatti illee ni dhufa. Waaw maashaallah lala. Hedduu takka babbareedu waa yoo akkana dardartan seettidha jechuudha ol fakkaata. Wanti adda isa godhu meeshaa fi yeroo baay'ee kwaalitii natiisaatii yookaan qulqullina meeshaatii. Kanaafuu namoonni barbaadan gara keessaatiin na dubbisa. Kophaa isallee gizee barbaadan fal'aana qofallee gizee barbaadan gatii isaa qarshii 2600 fal'aana qofa jechuudha. Fal'aana qofti waa jaajaa qaba. Garuu fal'aanaawwan kuuwwan kam akkanaa ta'ee kafannoo qabu ta'eetiin bifa kana osoo ta'in bifa biraatiin qarshii 1400 irraa kaasee haga qarshii 1800 jira. 1400 illee jira jechuudha. Garuu ni zaaga yeroo baay'ee yeroo dhiqqoon booda ni zaaga. Albiin illee bakka kanatti akka tanaa jajjabina hin qabu jechuudha. Sini galee kana garaagarummaan akkasumas diizaayinii kanallee hedduu takka namatti hojjetee baabuun isillee jechuudha. Egaa akkasitti akka hubattanii abdiin qabaa namoonni barbaadan kana keessaatiin heeloo jedha. Meeshaa kwaalitii na biratti ni argama. Meeshaa kan irraa meeshaa xixiqqaa irraa kaasee hanga meeshaa gurguddaa waan barbaadan irra godhachuu dandeessanii. Akkuma tanaan dura viidiyoo irratti argitan ani waan jiru addumaas isinitti hima jechuudha. Kiyyaa meeshaan lama isinitti agarsiisa. Kana fakkaata namoonni eelee daabboo na gaafattan. Egaa eeleen daabboo gosa hedduutu jira. Eelee gosan yeroo san kan jedhamu tokko bareedaadha. Isaan lamaan keessa tokko yoo ta'an. Namoonni baay'een keessan eelee daabboo na gaafattan immoo eeleen daabboo gosa hedduutu jira. Ka biyya keessas ka biyya alaas ni jira. Wanna guddaan isin beekuu qabdan eeleen man tokkoffaadha. Meeshaa alaa kan isiniin jedhu hiikoo samiin kunu meeshaan isaa biyya alaatii dhufee kan walitti gatamu garuu yookaan walitti suphamu Finfinneetti jechuudha. Kana ta'uu isaa baandiraan Itoophiyaa irra jira jechuudha. Meeshaan garuu kaalaa dhufeedha. Haga beektu akka waan beeku isiniif qooda. Egaa akkasiniin jedha eelee hiikoo samiin bitadha. Namoonni barbaadan isallee na biratti ni argattani. Har'aan kana gaafii makan isinii deebisuu fi warri na gaafattan sun aadistooriyaan kaa'isan kallattimaan kana ta'uu isaa ni hubattan jedheeti yaada. Feermuuzichillee fal'aananillee kanuma dhugaa dubbachuuf kan meeshaan bitu biyya baay'ee akkuma mana kiyyaatti meeshaa kwaalitii bita durseetiin dubbadha jechuudha namoonni barbaadan. Meeshaan gatiin isaa gadi bu'aa meeshaan kwaalitiin isaa yookaan qulqullinni isaa gadi bu'aa akka jirus itti hima jechuudha nama beeshinaan meeshaan biraa bitatu jalqaba osoo bituuf itti seenin dura fedhiin kee kamii ka tokkoffallee kana ni jira ka lammaffallee kana ni jira yogguu barbaadda jedhee akkasii itti himee egaa filannoo abbaata irratti hundaa'uudhaan bita jechuudha meeshaa tokkoffaas ta'e lammaffaa akka humna keessaniiti dirqama kwaalitii fakkeenyaaf maan kantu 2200 na biratti isiin jechuudha garuu ka kwaalitiin isaa gadi bu'u qarshii 1400 yaga 1500 1800 illee ni jira garaagarummaa qaba dirqama san bitini kana bitadhu jechuu kiyyaa miti namni fedhii isaa irratti hundaa'ee yoo barbaade kan yoo barbaade san bitata jechuudha. Dirqamni kiyya addaan baasee himuudha. Garuu na biratti kanatu jira jechuudha sanii biraan qabu yoo barbaadan ordarii godhachuu dandeettanii akkasumas firaasha garaagaraa namoonni gaafattan firaashii ispoonjii na bira hin jiru garuu magaalaadhaa isinii bita. Kana yoo isin hin jedhu meeshaan na biratti kallattii hin jiru akkuma jirutti ta'ee kana bira hin jirre immoo magaalaa ni jira jechuudha. Akkasitti akka hubattan abdiin qaba. Firaashillee kama mana kiyya jiru firaashii oriijinaala ka boonni jirraa murameetu na bira jira yoo barbaadan garuu ka ispoonjii isin jira garaagarummaa isaa isinoonni beektanii. Ka ispoonjii gaa yeroodhaaf malee ji'oota jechuudha ji'oota lama sadii akka bitan sanitti hin ta'u lafa gadi ta'a. Garaagarummaan isaa maallaqa irratti illee akkuma jiru qulqullinni isaa irratti illee jira jechuudha. Suni fedhii keessanii akkana isin ja'a hordoftoota kiyya barbaadan gara keessaatiin na dubbisaa isin ja'a namoonni na gaafattan haganuma isin jechuu fi meeshaalee garaagaraa akkasumas diriyaa babbareeda uffata dhiiraa kootiiwwan hawwataa ta'u hundi isaatu na biratti ni argama. Namoonni na barbaadan yookaan namoonni meeshaa aspeezaa garaagaraa maatii keessaniif barbaadan keessattuu amma jiini ganna aspeezaa mana keessa maatii keessan sarpiraayizii soqotanii hedduu akkanatti tola. Kanaaf osoo hin ta'in haala jiru wajjin wal fakkeessanii jechuudha aspeezaa mana keessa hedduu akka barbaachisaa waan ta'eef osoo maatii keessan sarpiraayiz godhanii dansaadha isiniin jedha.
hundaafuu namoonni lakkoofsa kiyya barbaadan duwwaa 9 duwwaa 1 21 duwwaa 6 73 karaa WhatsAppiitiin heloo jedha. WhatsAppiin loona isin didee garuu isin diduu yoo isin didee gara imootiin goota. Osoo gara WhatsAppiitiin sarchiin godhin dura lakkoofsa kiyya kana seef godhadha eegas booda sarchii godha. Hagan isin haasa'uu fi viidiyoo laayikii sheer godhaa hin jirtanii laayik sheer godhaa viidiyoo biraa isiniif daddalagaa haa ta'u mee amma isin chanaala kana dafa akka duraatti deebisa hundi keessanuu ilaala. Yoo diqaat daqiiqaa 8 daqiiqaa 10 jechuudha kan isin wajjin haasa'u yookaan kan isin waraabee gadhiisaa jiru. Kanaafuu onifatinaatiin ilaala sheer godhaa laayik godhaa akkasumas yaada keessan barreessa. Namoonni uffata kana barbaadan immoo uffanni kun na biratti ni argama maashaallah kun hedduu akka bareeda. Yoo barbaadan na biratti ni argattan jechuudha. Kun akkasuma ijaan isillee baay'ee kan namatti totti laaftuudha. Akkatanii diizaayiniin isii bareeda jechuudha. Uffata kana anoo barbaade amma akkanatti dhiphisee hojjechiisuu danda'a. Akka dhiphatu yoo barbaade jechuudha. Salphaadha jechuu barbaadeeti akka namoonni isaatiin saayizii keessanii hojjechiifachuu dandeettanii akkuma bal'inaa kanatti illee yoo barbaadan akka namatti ni jira. Bifa kanaan jira, bifa dooqaa wayiitiin jira, bifa sadii immoo afurii jira, piink illee ni jira. Kanaafuu yoo barbaadan ordarii godhachuu dandeettan jechuudha. Gatiin isaa qarshii 4,500 inni kun akkanatti jechuudha. Guutummaa isaa akkanatti hijaabaa fi kun jechuudha. Qarshii 4,500 yoo barbaadan na biraan argattan jechuudha. Hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kanarraa kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin inshallah walitti deebina. Hanga sitoonni keessan qulqulleessanitti fayyaa qabaadha. Guyyaa gaarii isiniif haa ta'u viidiyoo laayikii godha namoonni meeshaa barbaadan kallattiimaan gara WhatsAppiitiin koottaa. Biyyoota fagoo warri naan jettan biyyoota fagoo geessuun natti hin tolu ana biyya dhiyoo fakkeenyaaf amma Saguree Asallaa akkasumas immoo gara baqa biyya kanuu yoo ta'e isiniif geessa fagoo ta'e garuu xiqqoo natti hin tolu jechuudha akkasitti akka hubattan abdiin qaba. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti fayyaa naa qabaadha. Baay'ee.